wantoota jaalalli ittiin gammanne yookanis wantoota jaalan hin hojjanne hin goone akkasini galetti akkasini ifutti qabachuu dandeessu. Mee wantoonni jaalalli ittiin gammanne yookanis hin goone yookanis hin hojjanne jalatti tokko jedhaa jaalalli hin hinaafu jedhaati qabadha. Jaalalli maaliin ta'u hin hinaafu. Hinaaffaa miti jaalalli. Jaalalli hin hinaafu gaafa jennu wanta namaa ta'u hin jibbu jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Mee waan tokko dubbadha waan xiqqoo tokko asirratti. Hinaaffaan jedhaati qabadha. Jaalalli hin hinaafu jenne miti ree. Cirati yookanis tuqaa gootanii namoota qabatanii fan akkatti dubbadhaan yeroo dubbadhu. Tarii nama yaani baay'ateef akkuman yeroo biraas jedhu yoo jiraate yeroo argattanii akka carra. Hinaaffaan amanaadhaaf gufuu guddinaa isa guddaadha jedha qabadha. Hinaaffaan amanaadhaaf gufuu guddinaa isa guddaadha. Haleluuyaa. Hinaaffaan ni jennu kun tarii afaan loqoda naannoo garaa garaatiin waan biraa jedhamuu danda'a. Hinaaffaan hinaaffuma hidheetana yaada. Amaariffattoon isiniin deebise immoo qinaat. Qininnet ሳይሆን qinaat. ቅናት ለሐማኝ መሰናክል ነው። ቅናተኛ ሰው ማደግ አይችልም። ቅናተኛ ሰው ትርፋማ መሆን አይችልም። ቅናተኛ ሰው ረጅም መሄድ አይችልም። namni inaaf karaa dheeraa deemuu hin danda'u. Namni hinaaf guddachuu hin danda'u. Namni hinaaf obboleessatti kan hinaaf, obboleettiitti kan hinaaf, gaarummaa obboleessaaf ta'e, wanta obboleessa isaatiif ta'e irratti namni hinaafu karaa dheeraa deemuu hin danda'u. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ishee kana irratti waan xiqqaa dubbadheen caaffata qulqullaa'aa keessaa dubbifannee hafuurri qulqulluun nu barsiisa. Haleluuyaa. Jettanitti miti. Hinaaffaan amanaadhaaf gufuu guddinaa isa guddaadhaan isa jalatti namni inaaf karaa dheeraan deemu, namni inaaf hin guddatu, namni inaaf bara isaa guutuu inaaffaatumaaf malee hin darbuuf. Ishee kana sirriitti naa qabadha. Itti dabalaatii jecha tokkoon isin dabala. Hinaaffaan hafuurri qulqulluun akka barbaachiseef qixa barbaachisutti akka hin hojjanne godha. Hinaaffaan harka Waaqayyoo daangessa. Hinaaffaan harka Waaqayyoo dhorka. Hinaaffaan hafuurri qulqulluun akka gidduu namaatti hojii hin hojjanne akka hin dubbanne godha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Haleluuyaa. Maradila bossa pravara la bara dias. Gentle doni mesa pravara la bara andere lebe ralo se fight I wake la dias. Frota ko wanto ko isinitti hima. Isa kanarra dhaabbadhee wanti ko dubbachuu kanan barbaadu. Bara keessan keessatti jireenya jiraattan keessatti wanti isin gochuu hin qabne gaarummaa obboleessa keessanii ta'e irratti hin hinaaffina. Macaafa qulqulluudhaan wal qabneen ilaalla. Namoota caafata qulqullaa'aa keessaa jireenyi isaanii hinaaffaadhaan guutan, obboleessa isaanii jireenya isaanii miidhan, hawaasa miidhan. Bara keenya keessa bara hinaaffaan guddate, bara hinaaffaan tulluu ta'ee dhaabbate keessa jira. Obboleessaaf gaarii ta'eef namni hin gammadu. Obboleettiidhaaf gaarii ta'e namni baay'een hin gammadu. Namni hundumtuu komataadha, dallanaadha gaafa obboleessaaf namaaf gaafa gaariin ta'u. Maaliif anaaf maaf hin taane? Wajjiniin manaa baane, wajjiniin hojii jalqabne, inni akkana godhe, ishiin akkan goote, ishiin karaa kana baate, ishiin akkatti eebbifamte kan koo maali? Maaliif isaa ta'e jedhee namni hinaafu jira yoo ta'aati har'arraa jalqabee hafuurri kun jireenya keessan keessaa duguugamee badduu haa baafamu. Qinaat gadaay ነው. Qabadhaa jecha kana. Hinaaffaan hajjeessaadha jedhama. Qinaat gadaay ነው. ቅናት ኢኮኖሚ ገዳይ ነው። ቅናት የሰው ገዳይ ነው። ብዙ ነገር ማለት ይችላልው። ዋንባ እየቹ እንደንዳይሮ ኮቱናን የምንመ ኢናፋን ዲነግዲያጄስ ኢናፋን ሉቦጄስ ማላ ዲላቦ ሳክራዲያስ ጃለሊ ማሊኒ ጀኔ ኢናፋትን ገመዱ ጃለሊ ኢናፉ ጃለሊ ኢናፋትን ገመዱ ጃለሊ ለፈ ኢናፋን ጅሩ በቆቹ እንደንደው Galanni guddaa Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Mee caafata qulqullaa'aa keessaa kutaa tokkoon nu dubbisee dubbataa deema. Innumtis seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaasee amma 8tti nan dubbisamee dhaggeeffadhaa akkas jedha. Kutaadhuma beektan tokko afaan hin beektan yaadaan beektan tokko akkas jedha lakkoofsa 1 irraa kaasee Addaam Hewaan haadha manaa isaa bira ga'ee isheenis ulfooftee ilma Qaayin jedhamu deesse. Ani gargaarsa Waaqayyootiin nama tokko argadheera jette. Itti dabalees obboleessa isaa Abeelin deesse. Abeel tiksituu hoolotaa ta'e.
Qaayin garuu qottuu ta'e. Lakkoofsa 3. Guyyaa baay'ee booddee Qaayin wanta lafa irraa gallafate irraa Waaqayyoof kennaa dhiyeesse. Abeelis immoo hoolota isaa keessaa warra dura dhalatan qalee cooma isaanii aarsaa dhiyeesse. Waaqayyo gara Abeelii fi gara qalama isaa faara tolaadhaan hin ilaalle. Gara Qaayinii fi gara kennaa isaa garuu faara tolaadhaan hin ilaalle. Kana irratti Qaayiniin haaree boba'e, mataa buuse. Waaqayyo yommus Qaayiniin maaliif aartee bobaate? Maaliifis mataa buufte? Wanta gaarii utuu hojjattee ol jetta turte mitiree? Wanta gaarii hin hojjettu yoo ta'e garuu cubbuun balbala kee duraa riphee si eeggata. Si argachuus in kajeela. Ati garuu isa irratti aboo godhadhu jedheen. Lakkoofsa 8. Qaayin obboleessa isaa Abeeliin wajjiniin hin dubbate. Erga gara bakkeetti ba'aniis Qaayin obboleessa isaa Abeel irratti ka'ee isa ajjeese jedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kutaa kana keessaa waan tokko caaffanni qulqullaa'an nutti taasisaa. Addaamiif Hewaan namoota addunyaa kanarratti karaa Waaqayyootiin dhufan keessaa warra jalqabaati. Isaan kana waan beektaniif wanta baay'ee isa keessa dhaabbadheen dubbadhu. Addaam Hewaan bira ga'ee jedha. Haadha manaa isaa Hewaan bira ga'e. Hewaanis ulfooftee ilma Qaayin jedhamu deesse. Isas gargaarsa Waaqayyootiin nama tokko argadheera jettee maqaa isaa Qaayin jette. Qaayin jechuun caaffanni qulqullaa'an ilaa Qaayin jedha afaan Oromiffaa. Kanaafan akkasitti dubbadha. Qaayiliin dhaga'aa turre. Garuu caaffanni qulqullaa'aa afaan Oromiffaa qabatee jiru kuni Qaayin jedha. Kanaafan akkasitti dubbadha. Qaayin kuni ilma hangafaati. Qaayin jechuun ani gargaarsa Waaqayyootiin nama tokko godhadheera jechuudha. Ammasitti dabaltee obboleessa Qaayiniin Abeeliin deesse. Seenaa isaanii gabaabsee dubbachuudhaaf Qaayil hangafa ta'ee kan dhalate qottuu ta'e, lafa qota, in oomisha, sanyii facaasa, sanyii galfata. Abeel immoo tiksituudha. Hoolota tiksa. Hoolota tiksuudhaan horsiisee bulaadha. Qaayil qotee bulaa, Abeelin horsiisee bulaa. Jireenya isaanii akkasii otoo jiraatanuu guyyaa tokko keessaa waan tokko godhan. Wanti isaan godhan Qaayilis sanyii argatu, sanyii facaasee argatu keessaa aarsaa dhiyeesse Waaqayyoodhaaf. Abeelis Waaqayyoodhaaf tiksee bulaa, horsiisee bulaa dhanne mitiire. Horii horsiisu keessaa warra coomoodha. Warra hangafa dhalatan, kennaa hangafaa kan ta'e. Haalaati laboosaa biraa bara labara labadiyaas. Hoolota isaa keessaa warra dura dhalatan qalee cooma isaanii aarsaa dhiyeesse. Kennaa hangafaa Waaqayyoodhaaf dhiyeesse. Maalan isinitti agarsiisuudhaaf deemaa jira? Hinaaffaa, jaalalli hin hinaaffu jennee barataa jirra. Waan tokkotu ta'e. Warri kullachuu aarsaa Waaqayyoodhaaf dhiyeessan. Waaqayyoon aarsaa Qaayiniin hin tuffate. Faara tolaadhaan gara aarsaa Qaayiniin ilaalle. Gara aarsaa Abeeliin immoo faara tolaadhaan ilaale. Kana booddee gaafa Waaqayyoon kana godhu hinaaffaan guddaan Qaayilitti gale. Hinaaffaan guddaan sammuu isaa guute. Hinaaffaan guddaan jireenya isaa guute. Ilaalchoo waan tokkoon isinitti hima. Hinaaffaan guddaan sammuu isaa guute, jireenya isaa dhuunfate. Akkamitti Waaqayyoon jireenya aarsaa nan dhiyeesse faara tolaadhaan ilaaluu dhiisee akkamitti kan Abeel kan obboleessa koo isa quxusu akkamiin faara tolaadhaan gara isaa ilaale jedhe hinaaffaa jireenya isaa hinaaffaadhaan guutame. Haleluuyaa. Waan tokkoon sitti hima firakoo. Hinaaffaan meeshaa seexanaati. Sirriitti naa qabadhaa. ቅናት የሰይጣን መሳሪያ ነው። ቅናት የምን መሳሪያ ነው? ቅናት የሰይጣን መሳሪያ ነው። ኢናፋን ሜሻ ሰይጣናት። ሃሌሉያ